Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumara. Egaa har'a gadda guddaa keessa taa'eetiin kan viidiyoo kana isiniif waraabaatiin jiru. YouTubii kan koo sadii guutumaa guututti na jalaa cufeetiin jira. Har'a viidiyoo kana kan isiniif waraabuudhaaf na kakaase. Egaa YouTube chaanaalii warroonni hojjetan keessattuu warroonni YouTube hojjetan broadcastiiwwan gurguddaallee warroonni hojjetan even YouTube chaanaala gurguddaallee warroonni qabdan of eeggannoo isin gochuu qabdanillee har'a isin hin dhaqqaba. Mormoo YouTube chaanaaliin kunniin sadeenuu kan cufaman kaataagorii tokko keessatti kan argamanii fi akkanumallee kontentiin an hojjedhu kun hammam takka YouTubiin akka hin barbaanne kan argisiisudha jechuudha. So kanarraa ka'uudhaan YouTube chaanaaliin kan koo sadeenuu cufameetiin jira. Tokkoffaa subscriber 30 ol kan qabu Mu'ee app afaan Amaariffaatiin kan itti barsiifnudha. Guutumaa guutuutti cufameetiin jira. Lammaffaan immoo Mu'ee onlineidha. Subscriber 9,000 ol genneetiin jira. Isarrattis isinis guutumaan guutuutti cufameetiin jira. Sadaffaa Soofumar Akaadaamiidha. Bakka Soofumar app kana nuuf bu'eetiin irratti hojjanne jenneetiin kan bannedha. So innis guutumaan guutuutti cufameetiin jira. Inni kunis Soofumar appis yaa hammam tokko wanta nama amansiisuu hin qabu. So kanumarraa ka'uudhaan immoo YouTube chaanaalii isaa biraa banneetiin jira. Soofumar official ka jedhu. So Soofumar app ture. Soofumar official kanarratti immoo hundi keessaniyyuu akkana hubattan abdii qaba. Akka na deeggartan immoo abdiin qaba. YouTube chaanaalii duwwaa irraa kaaneetti ammas kan eegallu duwwaa irraa kaanee monetized goonee seera isaa guunnee ulaagaa isaa guunnee qarshii akka hojjetu taasisuudhaaf kan deemnu yaa gadda keessatti argamna. So isinis sappoortiin godhuun dagatinaadha. Faamiliiwwan kan koo hundi keessaniyyuu egaa hojii onlaayiniitiin kan wal qabate hojiin ammaan booda hojjannuu fi kanaan dura hojjechaatiin turre kanaan dura ittiin hojjechaatiin turre fi kan amma ittiin hojjechuudhaaf deemnu wal addaadha. Sababni isaas YouTubiin seera isaa hedduu tokko cimsaatiin dhufaatiin jira. Seeronni baay'een jijjiiramaatiin jiranii dhaga'aatiin jirtanii anis viidiyoo irratti isiniif waraabaa seeronni baay'een YouTubiidhaa jijjiirameetiin jira. So warroonni YouTube hojjetan broadcastiiwwan gurguddaas qabdan akkanumallee immoo hojiiwwan adda addaa onlaayinii kanarratti hojjetan keessattuu waa'ee hojii onlaayinii namoonni barsiiftan of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo tana isiniif waraabee hanga dhumaatti daawwadhaadha. YouTube chaanaalii kan koo haaraa kanallee subscribe, like, share gochuudhaan duwwaa irraa kaastanii akka salphamatti monetized akka ta'uuf yeroo gabaabaa keessatti akkanaaf taasiftan abdiin qaba. Egaa an akka kiyyaatti ji'a lama keessatti monetized ni taasifna jedheetiin abdii qabadheetiin isin abdii godhadhee abdii qabadheetiin ka'aatiin kan jiru. YouTube chaanaaliin kunniin sadinuu baay'ee YouTube chaanaalii lama kaffaltii isaa kafalamaafis jira. YPPT kan seenedha. Miseensa YPPT yookaan immoo YouTube Partner Program kan ta'edha. Qarshiin kafalamaafis jira. YouTube chaanaalii akka gaariitti jireetti gochaa istiin jiru lamaan jechuudha. Soofumar Akaadaamiin immoo apply taasisuudhaaf kan dhiyaatedha. Even Mu'ee online immoo koorsiin keenya kan YouTubeidha kan amma qopheesseetiin jiru kan asirratti darbu egaa torbee tokkoon booda ni eegala. Koorsii san irratti illee warroonni hirmaachuu barbaadan egaa gamma dandamee sappoortii na godhuudhaaf yaalii taasisaadha. Koorsii san asirratti viidiyoowwan guyyaa guyyaadhaan isiniif maxxansaatiin deema. Laayivii irratti illee yeroo barbaachisaa ta'e ni seenna. Wajjin ni baranna. Koorsii san guutumaan guututti dhedheeroodha. Saatii dhedheeraa, daqiiqaa dhedheeraa amma fakkeenyaaf kanaan dura viidiyoo gabaabsi warroonni jettan isa kanarratti gabaabsiin hin jiru. Dheeraadha. Chaaptaraan kan qophaa'udha. So YouTube irratti success ta'uudhaaf online irratti hojjettanii of jijjiiruudhaaf namoonni yaaddan koorsii san moor yoo fudhattan irraa fayyadamtan jedheetii yaada. So isarratti illee akka hirmaattan abdiin qaba. So gabaabinumatti har'a waa lama isiniif ibsuun barbaada. Tokkoffaa seerri YouTubeidha jijjiiramaatiin jira. Seera kanarratti of eeggannoo akka gootan. YouTuberoonni keessattuu hojii onlaayinii irratti hojjetan. Hojiin onlaayinii sensiitiif kan jedhaman keessaa seera YouTubii keessaa isa tokkodha. Kanaan dura YouTube irratti appil gootanii yookaan immoo iyyannoo dhiyeeffattanii isiniif deebi'aa ture sun hin jiru amma. Mirri jedhaniitiin jiranii guutumaan guututti appiliin dhiyeessallee asirratti ilaaluu dandeessanii even appiliillee reemuu akkuma isaan godhanii dhiyeessee jira YouTube chaanaalii sadan irratti iyyuu tokkochuu egaa fudhataman arganne. Kanaan duras reemuu godhanii jiran baay'ee maaliif hojii onlaayinii kanarratti yeroo hojjedhu keessattuu hojii onlaayinii tokko erga hojjettanii booda akkamitti karaa baankiitiin illee baafachuu dandeessan kan jedhu tiraanzaakshiniitu jira. So isa kana immoo isaan hin barbaadan. Tiraanzaakshinii yeroo ati gootu asirratti yeroo namaatti argisiiftu wanta sobaati illee jedhanii sammuun isaa waan yaaduuf seera YouTubeidhaa dubbisaadha. Waan akkasii waan yaadaniif sensitiifiidha. So kanaaf guutumaa guututti spam jechuudhaan yookaan immoo spam jechuudhaan guutumaa guututti community guidelines strike natti erguudhaan al sadii jechuudha. Guutumaan guututti remove ta'eetiin jira YouTube chaanaaliin kunniin sadeenuu. Egaa paartii tokko keessatti kan argamudha. YouTube chaanaaliin kan guddichi Soofumar app subscriber 124 geneetiin jira miti inni kunis remove ta'uu danda'a.
Sababni isaas hojiiwwan online kana bal'inaan focus godhee irratti isiniif hojjechaatiin ture. So of eeggannoo akka goota warroonni kontentii akka kootii kun hojjetan kun yeroo gara baankiitti dabarsitan tiraanzaakshinii adda addaa wantoota adda addaa hojii online kana keessattuu taamneelii illee yeroo hojjettan taayitilii illee yeroo barreessitan diskiripshinii keessan illee waan hundayyuu sirreessaadha amma edit godhaadha. Bakka hojii online qarshii hammana jedhameetiin kan ibsamu kun guutumaan guutuu seera YouTube irratti dhorkaa akka ta'e ni beeka garuu amma marar godhaniitiin seera jabeessaniitiin jiranii. So kanaaf remove ta'e jechuudha. So inni kunis akka remove hin taaneef immoo akka eegnu abdiin qaba. Subscribe, like, share gochuun irraanfattinaadha. Sirriitti subscribing keessan like keessan yeroo baay'ee like isin kadhadhu mee like godha guys. Garaa isin hin zaatin harki keessanis hin citu homaa takka qabu. Sekendii takkaaf xag gochuun isin hin dhibu. Subscribe, like, share gochuudhaan nafaana bu'aadha. Inni kunis riskii keessadha. So amma YouTube channel kan koo inni lammaffaadha. Bakka soofumara app isiniif godhateetiin qopheesse soofumara official kan jedhu. Egaa isa kana subscribe godhaa. Join godhaa hundi keessan waliif share godhaa. Achirrattis hojiiwwan online garaagaraa isiniif dhiyeessa. Ammaan booda karaan ittiin dhiyaannu wal addaadha kan ammaan booda hojiin online tokko qabadhee yeroo dhufu waa'ee application sanii asirratti ibsa qofa viidiyoodhaan isiniif kenna gabaabsee jechuudha. Ergasii immoo akkaataa itti hojjettan karaa baankiitiin akkaataa ittiin baafattan tiraanzaakshinii kan argisiisu kana telegiraama irra isiniif ka'a. Chaanal kan kun telegiraamaa baay'een keessan join gootanii jirtanii nama 7,800 ol qabna. So ammas warroonni join gochuu barbaadan @soofumar app ati search godhaati soofumar media kan jedhu subscriber 7,800 ol kan qabu join godhaa achirratti viidiyoo isiniif maxxansa jechuudha. Viidiyoon asirratti immoo ibsa qofa isiniif kenna kan kootiin jechuudha. Sagalee kan kootiin ibsa qofa isiniif kenna ibsa san fudhachuudhaan achirraa gara telegiraamaatti deemtanii hojjannaa jechuudha. Ammaan booda amma seera YouTubeedhaa eeguudhaa qabna waan ta'eef pilaatfoormii kamiyyuu yeroo isin barsiisu haala saniin isin barsiisa. Qarshii hanganaa hojjechuu dandeessan kan jedhu illee ni hafa. Hamma danda'ameen wantoota tokko tokko adjust goonee namoota motivation kan ittiin goonu kanneen motivated ittiin goonu kanneen sirreessineetiin wantoota bal'aa hojjechuudhaaf ni tattaafanna. So warroonni YouTube irratti hojjettan YouTubein appilitiiwwan haarawaa fidaatiin jira. Keessattuu subscribe warroonni yeroo jalqabaatiif YouTube channel banattan subscriber 1,000 fi watchhour 4,000 isin gaafata ture amma dabilii godhaniitiin jira. Subscriber 1,000dha amma immoo watchhour 8,000 isin gaafata. Seera YouTubeidha immoo haarawaa appilitii haarawaa inni fide kanas egaa viidiyoo itti aantu keessatti isiniif waraabaa guutumaan guututti. Egaa kanarraa kana fakkaata hamma danda'amee YouTube channel kanarratti na jajjabeessaadha. Egaa yeroo gabaabaa keessatti subscriber illee guunnee watchhour illee guunnee hamma danda'ameen galma akka kennu abdiin qaba. Isin qabadhee immoo homaa waan dhabee qaba jedheetiin hin yaadu. Sababni isaas isin qaba. Support na godhaa. Subscribe, like, share godhaa. Hojii online warroonni barbaadan keessattuu focus godhaati asirratti akkana qarqaartan abdiin qaba. YouTube channelin kunniin sadeentu bade malee ani fi isin wal keessaan banne jedheetiin yaada. So kanaafiyyuu wanta as keessatti argamu hamma danda'ame tokkoon isin hubachiisuudhaaf yaaliin ni taasisa. Isinis ammoo support na godhuun dagatinaadha. Karaan ittiin dhiyaannu garuu ammaan booda egaa soofumar app irratti baay'ee hojii online dhaabbataa qofaadha kan isiniif dhiyeessu. Akkanumallee immoo reaction viidiyoowwan adda addaatii kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Kooman kana irratti hojjedhu. Hojiiwwan teekinooloojii tokko tokkollee achi keessatti ni argamu jechuudha. Soofumar official kan jedhu kanarratti soofumar official kan jedhu kana haarawaa kana keessatti immoo hojiiwwan online kanneen gabaabinaan isiniif ibsa. Ergasii immoo karaa telegiraamaatiin viidiyoowwan gaggabaaboo wantoota sanneen argisiisan isiniif maxxansa haala sanii wajjin hojjannaatiin ni deemna. Amma immoo gara pilaatfoormii guddicha TikTokitti immoo deebineetiin jira. Dirqamaadha. Nama wal barreetiin jira namni immoo nu barbaada. Hojiiwwan baay'ee nurraa barachuu ni barbaada. Namoota kanaaf immoo sappoortii gochuudhaaf dirqama karaa TikTokitiin dhufuun achirratti illee dhaabbataadhaan hojjechuun dirqamaadha. So amma danda'ameen achirra sappoortii nu godha. Kan afaan Amaariffaatis badeetiin jira. Isas seenaatti subscribe nu godha. Yooma rakkoon qabu afaan Amaariffaatiin illee mu'ee official kan jedhu baneetiin jira. So subscribe duwwaarraa kana isas isa kanas duwwaarraa kaanee galmaan ni geenya inshallah yeroo biraa taate. So isinis sappoortii nu godha jechuun barbaada. Seera YouTube immoo ciccimaatiin deemaatiin jira. Seerota kanneen isiniif maxxansaa jechuu barbaada. Kanarraa asirratti mura jira. Egaa YouTube channel kanneen lamaaniyyuu linkii isaa description irra isiniif kaayetiin jira. Hunda isaaniitii seenaatii subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii illee dhaqqabaadha. Yeroo gaarii naa qabaadha.